yoo share goonu namni aadii keenya jala jiru namni nuti hin barbaanne story nuti share goonu akka arguu hin dandeenye akkamitti gochuu dandeenya. Nama tokko garuu osoo aadii jala hin baasin osoo fuula jala hin baasin nuti story keenya irratti waan nuti share goonu waan nuti post goonu akka inni arguu hin dandeenye akkamitti gochuu dandeenya gaafii namoota hedduuti. Egaa nagaa kiyya sin daganne ashama harka fuudhee jirtu hordoftoota kabajamtoota maatiiwwan chaanaalii Abdii Smaart Tube kan taatan uummata qashtii hunda keessanuu maamiltoonni reefuu as dhuftan like gochuun akkasumas subscribe gochuun gama maatii qaqqaalii kanatti akka dabalamtan gamanumaan affeeramtan jechuudha. Warroonni maatii koo taatan hundi keessan galatoomaa ulfaadhaa baay'ee isin jaalladha onnee irraa jechuudha. Hayyee amma isinitti dhiirisu kallattiimaan gara barumsaatti isin dabarsaa. Kana gochuu fakkeenyaaf story keessan irra al takkaaf kattuqtan anamma fakkeenyumaaf wanti fakkeenya isinii fudhaa fakkeenyaaf anamma wanta kana gadhiisaa jira jedhu al takkaaf irra gattuqa amma isin share gootan jechuu kallattiimaan gadhiisuu barbaadanii osoo share hin godhin jala kanarra iddoo privacy kana al takkaaf kattuqtan erga iddoo privacy al takka kattuqtan fakkeenyaaf who can see your story jedha isa kana jalatti public jira friend jira custom jira jechuudha. Isin amma nama wayii filattanii jechuudha namni sun akka jechuudha story keessan kana hin garree barbaadda waan ta'eef fakkeenya public reewwatan namni kamuu argaa friend reewwatan hiriyaa Facebook keessan irratti argaa hide story from kan jedhu kanarratti yoo gootan ammoo story keessan namni argu jechuudha. Isin amma kam gootan custom iddoo jedhu kan afraffaa irraa kan agartuutan erga isin customii kana gattuqxanii namoota isin akka hin agarre barbaadan san as jalatti namoonni friend keessan jira hundoo sana isin yaa'a isin ammoo namoota akka hin agarre barbaadan as jala agartanii akkanumatti raayitii irra gootan fakkeenyaaf amma Abdii Oromoodha kennaa mata kanneen namni kunniin akka story kiyyan agarree barbaade garuu aadii kiyya jala fooloo kiyya jala irruma gadhiisa jechuudha takkatti irraa fuuba deemu yoo namoonni kun asirra isin dhufu baatanillee iddoo sarchii kanarra tuuxanii maqaa namsanii itti barreessitanii targetii isin dhufaa takkatti fudhuma deebitanii sana booda of duuba deebitanii share godhu qofa jechuudha. Sana booda namni sun aadii keessan jala osoo jiru story keessan arguu hin danda'u jechuudha. Namoota baay'eetti waan akkana gaafate waan ta'eef sanii fi viidiyoo irratti isiniif hojjechuuf dirqame. Egaa viidiyoon kun akka isinitti tole abdii qaba. Like share gochuudhaan waliif daddabarsaa kanneen chaanala kennan gammaa subscribe goone jirtan subscribe gochuudhaan yaada muuxannoo yaada gaarii kan beekni wal barsiisaa kan hin beekne walirraa hubattaa akka deemnuuf yaadaa fi gaafii qabdan gama koomantiitiin nagaa waan dagatina viidiyoo biraatiin angolitti deemnutti nagaa jaalaaf tokkummaan rabbii hunduma keessan bakkuma isin jirtanitti afatee isin biraa taa'u isin jedhamu mata qashtii ciao.